bahanii karaatti afuu galma ga'uu dadhabuu Waaqayyoon nama haa baasu. Nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee eeggam jirtu nagaa keessanii nagaa dhaabboleettiin geessanii. Egaa akkuma viidiyoo gubbaarratti suuraa gubbaarratti argitan kana balaa tasaa balaa konkolaataa Shawaa Lixaa gubbaarratti kan mudate giinci kan deemaa jirudha jechaadha. Ginde baratirraa lubbuun nama 6 kan baate. Balaan kun kan mudate guyyaa dheengaddaati. Egaa warra lubbuu isaanii darbee fi mootummaa Waaqayyoo keessatti Waaqayyo isaan haa yaadatu. Warra immoo maatiin kun jalaa dhumeef immoo jajjabina isaaniif haa kennu, obsa isaaniif haa kennu. Balaan akkanaa kun biyyoota garaagaraa keessatti hin mudata. Keessattuu makiinaa gurguddaan akkasii kun yeroo baay'ee hin galaaffatama. Lubbuu namoota hedduu kan galaafachaa ooludha jechaadha. Egaa yeroo imala imalan waan imalaniif tokko ga'uu dadhabanii karaatti afuu kana inni nama uume kun nama oolchu. Dhugaa Rabbii baay'ee nama gaddisiisa. Oduu gaddaati kuni baay'ee kan nama gaddisiisu jechaadha. Namni tokko gaafa imala isaa imalu gubbaatti bakka tokko nan ga'a jedheetu imala. Seexanni immoo karaa inni hin beekne itti karaa garagarfattee warrattee lubbuu namaa baafti jechaadha. Waaqayyo lubbuu namaa balaa tasaatiin hin dabarsine isiniin jedha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf lubbuun namoota kanaa kan bahe nama 6 ta'uusaa kallattii hundumaan miidiyaa kana gubbaarratti hin haasa'amaa jira. Akkasuma warroonni bira deemanii viidiyoodhaan arganirra jiru. Isiniin jedha daandiin kun iddoon kun iddoo itti makiinaan galaaffatamtu miti. Giincii gubbaarra ga'e jechaadha. Xiqqumatu hafe jechaadha bakka itti galaaffatame kana gara eenyu Cillimoo keessaas ba'ee jechaadha. Egaa wanti godhan hin jiru. Suura irrattis yeroo argitan akkasuma viidiyoos warra deeman achirratti waraaban jechaadha. Iddoon kun iddoo itti makiinaan galaaffatamtu miti. Kana seexanumatu godhe malee lubbuu namoota sanaa fudhachuurraan kan ka'eef akkas goote. Egaa wanti godhan hin jiru waan ta'eef kana waan inni nama uume qofti nama haa eegu nama haa tiksu malee baay'ee ulfaata jechaadha. Bara kana seexanni kallattii namni hin beekneen lubbuu namoota baay'ee karaadhaan qabatee lubbuu namootaa hordofaatii jira jechaadha. Waan hundumarra kan caalu yeroo baqqaashuu karaa deeman uumaa ofii kana kadhachuudha. Uumaa ofii kana kadhatanii waan hundumarra nagaan na baasee nagaan na gashee jechuutu caala isiniin jedhan. Nama baasee nama gashee malee akkasitti balaan tasaa kun nama mudatee lubbuun ofii karaatti hafti jechaadha. Baay'ee tokkoon gadde dhugaa dubbachuudhaaf lubbuun nama kamiiyyuu bahuu hin qabdu. Karaa kamiinuu bahuu hin qabdu. Sababiin isaa akka Waaqayyo uumetti bahuu qabdi jechaadha. Yaada maal godhu si miti. Guyyaa waamicha waaqas namni beeku tokko illee hin jiru. Akkatti lafa kanarra deeman illee hin beekani. Egaa namoonni kaan immoo mammadaanee jiru. Makiinaan kun nama baay'ee baata jechaadha. Kan teechisan malee ani amma yeroo tokko bu'een ture. Kan teechisanii barcumni ga'ee taa'an malee dhaabbachiisan illee kan oofantu jira jechaadha. Dhaabbachiisan dhaabanii warratanii kan oofan jechaadha. Akkasuma immoo shufeeronni tokko dhugdeetiin kan ishiin ooftu. Dantaa lubbuu namaa kan hin qabne hin jira jechaadha. Waa'ee lubbuu namaaf takkaa kan hin yaadne kan bakka caatii qaamatii yookaan immoo dhuganii waan akkasii ta'anii warratanii oofu. Waa'ee lubbuu namaaf ittiin gaafataman. Isaaf fakkeenyaaf amma yeroo akkasitti makiinaan kun harkaa deemuu isaa argan shufeerri barrii isaa banatee utaalee ba'a jechaadha. Inni lubbuu isaa hin baasa. Garuu uummanni garraamiin kun imala isaa otoo imalaa jiru birrii isaa kaffalatee otoo adeemaa jiru lubbuun isaa karaatti baate jechaadha. Kanaaf waan akkanaa kun dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Makiinaan akkanaa kun yeroo baay'ee garagara garuu wanti godhan hin jiru isiniin jedha. Maatii firoota isaanii qofaaf jajjabina haa kennu. Wanti jedhamus hin jiru. Lubbuun namaa eenyumtu taananii biyya lafaa kanarraa hin godaana. Akkatti godaanus karaa itti deemus hin beeknu. Amma foonii lubbuun keenya wal keessa jirutti waan duuti akkasii kun dhaqqabdu hin fakkaannu. Sababiin isaa baqqaashuu akkasumatti waan jiraannee itti fufnu fakkaanna. Garuu guyyaan itti yaada garaa keenyaa geeddaranneetoo guyyaa har'a qabna jechaadha. Yeroo fooniif lubbuu wal keessa jiru kana yaada garaa keenyaa geeddarannee
waan gaarii fi qajeelaa hojjechuudha. Maaliifii akkasitti lubbuun ofii baatteetoo waan gaarii qajeelaa hojjechuu sanarraa hanqanneetu akkuma itti deddeebi'aa jirrutti biyya lafaa kanarraa deemna jechaadha. Gaaf sana immoo fuula Waaqayyoo duratti waan deebisnus waan jennus hin qabnu. Waan gaarii hojjenne garuu isuma nu hojjenne isatu nu galmaa isiniin jedha obboloota kiyya. Egaa wanti godhan hin jiru waan ta'eef kun bakka isarraa dhufte waan ta'eef Waaqayyoo akka kamitti yoo ta'e nama lubbuu isaa kana oolchuu dadhabeen miti hin oolcha oolchuu isaa hin amanna. Garuu immoo waamicha Waaqas ta'uu danda'a. Maaliif akkasitti namni lafarraa kaase immoo hin beekamu akkatti lafarraa kaamu hin beekamu waan ta'eef kun gaaffii nutti hin ta'u isiniin jedha. Hedduu nama gaddisiisa baay'ee tokko dhugaa Rabbii laphee namaa cabsa. Namoonni lubbuu isaanii darbe kun jajjabaanis keessa jiru. Xixiqqaallee hin argine jechaadha. Xixiqqoo gaasiin hin jedhu daama xiqqoo biratti hin argine warroota lubbuu isaanii darbe kana namoo jajjabaan argee tarii xiqqaanis keessa jiraachuu danda'a jechaadha. Dhugaa Rabbii hedduu taga dhugaa ga'aan ijoollee waan afaan funyaan keessatti seexanni lubbuu isaanii kuttee isiniin jedha. Waan xiqqoo daqiiqaa xiqqoo irraa bu'uu ga'anitti tanuma gidduutti balaan kun mudate jechaadha. Akka odeeffannoon tokko jirutti irraa odeessanitti jechaadha miidiyaa kanarrattis taananii shufeerri ooftuu tiraafikiin dhaabi jennaan garagarteetuma laaluu diddeetuma hariitii jedhaniiru. Makiinichi maal akka qabus hin beeku jechaadha. Waan baay'ee irraa haasaa jiru. Makiina sun maal akka qabu jechaadha. Garuu shufeerri suni yeruma sana keessa gatii badee waan jedhu miidiyaa tokko irratti gabaasaa jiru jechaadha. Yoo badees inni bakka lubbuu duutee maal wanti godhan hin jiru waan ta'eef warra jirtu immoo warra hafte immoo mootummaan amma tokko iyyaala isiniin jedha. Kuni balaadha waan ta'eef innaa akkasitti duriyyoonni kun ijoollee duriyyee kana bakka shufeerota akkasii kana kan lubbuu maatii uummata keenyaa galaafachaa jiru jechaadha. Namni ofii qabaatee uummanni keenya ofii isaatii qabaatee waarratee akka biyyoota tokko biyyoota Arabaa biyyoota guddatee mataa isaatiin makiinaa qabu otoo makiina mataa isaa qabaatee akkasitti uummanni keenya hin dhumu jechaadha. Hundumtuu makiinaa eenyutiin deema waan ta'eef kanaaf lubbuun namaa hedduu ba'aatii oola. Nama siraatan hin oofne nama akkuma argetti bakka ari'uu danda'u akkasii waan akkasii godhu jechaadha. Egaa wanti godhan hin jiru waan ta'eef firoota isaanii hundumaaf jajjabina haa kennu isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii baay'ee nama gaddisiisaa oduu gaddaati kun dhugaa dubbachuudhaaf laphee nama cabsa. Warra tarii akka carraa ta'eetoo maatiin keessan keessa jiru ijoolleen biyya Arabaa jirtan obsaa isiniin jedha. Hundumtuu achuma deemnaa yeroo gaarii turtii gaarii qabaadhaa. Baay'ee.